harka fuunee abdiitii wayii isaan jedhamu miltoota kira chaanaalii keenya subscribe gochuun hin dagatiina. Amma kan wajjiniin ilaallu waa'ee simboolii fi koomentiidha. Koomentiin kan inni barbaachisee fi koodii tokko fakkeenyaa fi description itti kennuudhaaf yookaan immoo ibsa itti kennuudhaaf developerii biraa akka inni dubbisu yookaan immoo ofii keenyaa fi booda dubbisuudhaaf yoo ta'e garuu irra caalmaa warra biginerii ta'eef yookaan immoo warra reefuu jalqabbiirra jiranii fi koodii tokko yeroo barreessanii bukkeetti koomentiidhaan immoo waa'ee isaa yookaan odeeffannoo waa'ee sana gochuudhaan bifa koomentii ta'een yoo barreessanii booddee deebi'anii yeroo dubbisanitti yookaan yeroo qayyabatanitti hubachuuf isaan gargaara jechuudha. Garuu osoo koomentiin fayyadamin si'a lama sadii utuu irra deebinee itti yaadne baay'ee gaariidha. Sababiin isaa maaliif harka qaama websaayitiin keenya harka qaama sadaffaa akka inni galuuf yookaan immoo security issuun akka mudatuu fi sababa ta'uu sababii danda'aniif isa kanaaf iyyuu of eeggannoo gochuu nurra jiraata jechuudha. Koodii tokko barreessinee wantoota fakkeenyaaf serverii faana wal qabatan immoo koomentii yoo goone wanti sun serverii duukaa kominikeetii godha yoo ta'e kanaaf rakkina nutti uumuu danda'a sababii ta'ee fi isa kanarratti baay'ee of eeggachuu qabna jedheen amana. Kanadha egaa koomentii gochuudhaaf kunoo akka kana jenna jechuudha. As keessaa wanta tokko yoo daganne as gubbaarratti mul'ata jechuudha. Fakkeenyaaf koodii garaagaraa nama fakkeenyaaf as gubbaarratti fakkeenyaaf koodiilee amma argaa jirtan kana yoo nama CV godhe refresh godhe as gubbaarratti mul'atu. Warreen kana koomentii yoon godhe garuu akka isaan hin mul'anne gochuun hin danda'a jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo akkas goone bakka inni itti dhaabbatu mudhannee asiin daangessinaa jechuudha. Kana booddee immoo yeroo goonu wanti tokko mul'atu. Sababiin isaa koomentii ta'ee jira sababii ta'eefidha jechuudha. Koomentiin gabaabaatti kana fakkaata. Maltii laayin koomentii gochuufis jalqaba irratti kana jenne xumura irratti kana jechuu qofatu nurraa eegamaa jechuudha. Kana malee simboolota garaagaraa ilaaluudhaaf maqaa asii refresh goona. Mallattoolee garaagaraa fakkeenyaaf seentii gochuu yoo barbaadne asii seentii jenna jechuudha. Akka kanatti kun break statementidha. Break nu gochuuf akka laayinii lamaffaatti darbuu fi deebi'ee immoo mallattoo paawundii yeenii kooppiiraayitii warreen kana fayyadamuudhaaf haala kanaan gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf reach kan jettu kun registered trademark kanneen jennuufidha jechuudha. Kan nu gargaaru TM isheen jettu kun trademarkidhaaf kan nu gargaartudha jechuudha. Kutaa itti aanuun wal arginaa. Irra deebiin kun miiltoo teekidha. Chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatinaa. Galatooma.